السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك فوني كبجمتوتا جالتمتوتا ودوفتوتا مدولا وميديا سغنتا كينيا غويا هرا كالتي الدداتين يادوتا واسا مرسالي واسمار أرغن فوني سمبران غاتو رجرا كومنتين الدداس برايجرا كومنتي لندون يوتيوبي مدولا وميديا رتي akkasuma peejii irratti barreeffamanii jiranii barreeffama argaartan kana kallattiidhaan dhuguma dubbachuuf yaada hedduu dhedheeraa namoonni barreessan hedduu jira isaan keessaa ka foddaa iskiriinirra argaa jirtan kanadha waan hundaafuu amma sir deebinee bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya sanaa dhaqqabu isiniin jecha sa'aatii booda keessaayyuu irra deebuudhaan Jawaar Mohammad barreeffama addaa wayii barreessee jira kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti lakki Jawaar baadiyaa qofa miti magaalaanis rakkoo keessa jirti kan jedhu barreeffama gara keessaatiin Jawaar Mohammad dhaqqabe kallattiidhaan gara marsaalee hawaasummaa isaatiin maxxansee jira kanarra dhaabbachuudhaan gara maddoolaa miidiyaatiin qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira keessaayyuu sa'aatii 9 duratti jechaadha sa'aatii 9 duratti garaagarummaa isa jalqabaa irratti sa'aatii 11 duratti barreessee ture keessaayyuu waa'ee guyyoota muraasan dura miidiyaalee uummataa irratti rakkoo naannoo keessan jirtan ibsadha jechuudhaan kan barreessar dhaabbachuun baadiyaa keessatti yeroo ammaa kana gibirri hedduu dabaluu isaa koomentiileen hedduun barraa'anii jiranii koomentii 8,800 barraa'ee sheeringii yookaan ammoo raabsa 4,100 laayikii onneelee akkasuma 37,000 kanarra dhaabbachuudhaan waa'ee magaalaa irrattis guyyaa har'aa barreessee jira maal jee barreessi kan jedhuu fi akkasuma immoo waan guyyaa dubbisnerraa waan tokko kan ilaallu jira warroonni hordofaa hartan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaatiin sagantaa keenyattiin isin deebisaa beeksisa kanaan booda walitti deebinaa turtii gaarii qopheessa sagantichaa akkuma jalqaba isin eeruuf yaaletti falmataa roorrooti turtii gaarii isiniin akkuma jalqabarraa isiniif ibsuuf yaaletti kan nageeffachaa jirtan gara foddaa maddoolaa miidiyaatiin anis qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti Jawaar Mohammad maal jedhe maal barreesse maal irraa dubbate kan jedhuu fi barreeffamni isaa sa'aatii 9 duratti jechaadha keessaayyuu koomentiileen hedduunis kan rakkennaman waa'ee baadiyaa akka gaarii dubbanneerra rakkoo baadiyaa keessaa koomentiileen hedduun barraa'anii jiran rakkoolee baadiyaa keessa jiran akka gaarii namoonni hedduun ibsanii jiran yaadonni hedduun kaa'anii jiran kallattiilee adda addaatiin fakkeenyumaan hedduun barreeffamanii jiran keessaayyuu namoonni babal'isanii ibsanis jira keessaayyuu rakkoo Oromiyaa keessatti ammantanii jirtu kallattiilee adda addaatiin keessaayyuu baadiyaa keessatti milishaan hawaas doorsuudhaan seerumallee cabsaniitiin kallattii adda addaatiin seera dayoo godhachuudhaan hojiilee adda addaa uummata keenya rakkisaa akka jiran odeeffannoon adda addaa darbaa jira kafaltii dabalataa hawaasarra akka ka'aa jiran jechaadha keessaayyuu kafaltii dabalataa dhimma ispoortii jiddugaleessa godhachuudhaan gonfoo jiddugaleessa godhachuudhaan akkasuma gibira dhaabbataa jiddugaleessa godhachuudhaan kafaltiin adda addaa haal kallattiidhaan hawaas keenya irratti akka gaggeeffamaa jiru odeeffannoolee guyyaa irraa argachaa turerraa hedduun isaanii ni mul'isanii kanaaf yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan dhuguma dubbachuudhaaf maddoolaa miidiyaa irraa guyyaa irraa sagantaa keenya kutaa lammaffaa keessaayyuu maal fakkaata kan jedhudha akkasuma mootu hanga kafaltii horsiisa beelladaa keeyyata 12 kan jedhu irratti barreeffamni tokko kallattiidhaan ni mul'ata hoolaa fi yookaan re'ee baay'inni isaanii 15 fi sanii gad ta'eef horii gaafaa baay'inni isaa 10 fi isa gad ta'e farda yookiin harree yookiin gaangee yookiin ammoo ida'ama isaanii 5 fi sanii gad ta'e yookiin immoo galiin baay'inni isaanii 5 fi sanii gad ta'e qabu gibira galii irraa bilisa ta'a jechaadha yaada fakkeeyyataatiin namoonni kaanis jirani hangam takkaa dhugaadha kan jedhu kana dhimmoota moorroota saniitiif dhiibnaa maaliif nuti yaada hawaasaa qilleensarraa fuunee qilleensumarra oolchaa jirra jechaadha kanumarra dhaabbachuun qonnaan bulaan horsiisee bulaa yookiin ammoo gameessi horsiisee bulaan beeylada baay'ina isaa hanga gibira galii irraa bilisa ta'e ol qabu baay'inaa fi gosa beeyladaa irratti hundaa'e beeylada tokko irratti akkaataa armaan gadii kanaan gibira galii kafala jechuudha namoonni koomentii barreessanis jirani mee akkamitti kafala kan jedhuuf ammoo ni dubbisnaa turtii gaarii isiniin jenna akkas jedha tokkoffaa irratti kan arginu foddaa iskiriinirra hoolaa yookaan re'een tokko qarshii 10 horiin gaanfaa tokkoof qarshii 50 lakkoofsa sadiirra kan jiru ammoo fardi yookiin harree yookaan gaangee tokkoof qarshii 30 jedha afuraffaarra kan jiru ammoo gaala tokkoof qarshii 100 jedha garuu immootu kanuma doo godhachuun seera kana cabsanii namoonni baadiyaa keessatti aanaalee keessatti keessaayyuu baadiyaa Oromiyaa keessatti goloolee Oromiyaa keessatti seera kana cabsuudhaan hanga qarshii 250 hanga qarshii
dhiibbaa akkas akka kabalchiisaa jiran odeeffannoon tokko xiqqoo ni mul'ata. Dhimmoota akkasii kana amma sirra deebi'anii saaxilanii qaamni dhimmi ilaallatu yoo dhuguma hawaasa kanaaf kallattiidhaan furmaanni kaa'ama taate namoota akkasitti hawaasa keenya rakkisan irratti hojjechuu barbaachisaa. Qeerroon Oromoodhaa biyya keessa jiran kallattiidhaan dhimmoota akkasii kanarratti waan seerrayyameen olitti namoota hawaasa keenya irratti rakkoo adda addaa fe'aa jiran kana fuuldura dhaabbatanii qabsaa'uu barbaachisaa. Dhuguma dubbachuuf haalli amma deemamaa jiru kun haala ulfaataa ta'uu isaa koomentiileen hedduun ragaa ba'anii jirani. Koomentiin barreeffamaa turan keessaayyuu Harargee keessatti maaltu akka turee fi Harargee keessatti qonnaan bulaan rakkachaa jiru jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Akkasuma immoo kibba bahaa Oromiyaa Boorana keessatti rakkoo jiru agarsiisaa jira. Baaleen keessatti Arsii keessatti kanaaf qonnaan bulaan baadiyyaa keessa jiru naannoo magaalaa kan jiru tarii seerri xiqqoo si jabaachuu danda'a. Baadiyyaa keessatti ammoo qaamni mootummaa dee'oo godhachuudhaan kallattiilee adda addaatiin gibira seeraan ala hawaasa irraa guuraa jiraachuu koomentiin ni mul'isa. Kallattiidhaan Jawaar Mohaammed waa'ee magaalotaa maal dubbate maal barreesse kan jedhuu fi koomentii akkamitti barraa'e kan jedhutti isin deebisaa turtii gaarii. Akkuma jalqaba irra isiniif ibsuuf yaalletti Jawaar Mohaammed maal barreesse maal dubbate kan irratti kallattiidhaan isin biraan geennaa turtii gaarii isin jenna. Falmataa Roorroo waan qindeeffate qabaa kallattiin isattiin isin deebisa. Gibirri kan baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalattis dachaa hedduun dabalu odeeffannoowwan nagaa jiran ni hubachiisa jechuudhaan hayyuun siyaasaa gaanfa Afrikaa obbo Jawaar Mohaammed barreessee jira. Ergaawwan dhibba akkanarratti hanga ammaa kana dhaqqaban keessaayyuu rakkooleen jajjaboon magaalaa keessatti jiraachuu isaa wantoonni mul'isan hedduun na dhaqqaban jedha xiinxalaan gaanfa Afrikaa obbo Jawaar Mohaammed. Gibirri kan baadiyyaa qofa osoo hin taane kan magaalaallee dachaadhaan akka dabalaa jiru odeeffannoolee adda addaa kallattiidhaan na dhaqqabaa jiran jechuudhaan hayyuun siyaasaa gaanfa Afrikaa obbo Jawaar Mohaammed dubbatanii jiran. Keessaayyuu magaalaa guddoo naannoo Finfinnee irratti kan marfamtee argamtu magaalaa Shaggar qixa guddaadhaan gibira kafalaa jirti kan jedhu yaadni hawaasa irraa dhaqqabe ni eera. Akka yaada isaatti irratti tokkoffaa irratti kan mul'attu magaalaa Shaggari. Ani kan siif barreessu magaalaa Shaggar irraa jedha namni yaada Jawaar Mohaammeediif gara inboksiitiin dabarsee fi eeyyeen an kan sii barreessaa jiru magaalaa Shaggari. Dhimmi gibira irratti barreessite kan baadiyyaa qofa hin daanga'u miti. Baadiyyaa qofa irratti dhaabbachuu hin qabu magaalattis akka malee dabalee jira. Hawaasni keenya rakkoo gadadoo keessatti argama yeroo ammaa jechuudhaan yaada rimeessaa keessatti ibsatee jira. Kanaan dura qarshii 2,000 hin caalle kan kaffalaa turre ammatti gara qarshii 6,500 ol siquu isaa ifoomsee jira. Ragaaleen barreeffamaa jiran kunniin kallattiilee adda addaatiin Oromiyaa irraa kallattiidhaan kan isaan bira gahaa jiranidha. Eeyyengaa akkuma jalqaba irratti isiniif eeruuf yaalletti ragaan kaleessa argannee fi kan ifoomsaa jiruttis magaalaa Oromiyaa iddoolee adda addaa keessatti gatiin kafaltii akka malee dabalu. Fakkeenyaaf magaalaa Shaggarii kan kaleessa yeroo duraanii qarshii 2,000 kafalaa turan har'an tana 6,500 ol siquun isaa rakkoo guddaa fi yaaddoo guddaa akka ta'e jiraattonni ibsachaa jiru. Maaliif akkasitti dabale jedhanii yeroo qaamni dhimmi ilaalu gaafatan kaan gonfaa buusaa kun immoo ispoortii fi kanneen fakkaatan jechuudhaan hawaasaaf deebii deebisan jedha. Namni kamuu kafaltii kamuu mootummaa isarraa barbaadu raawwachuu yoo deemtu kafaltii kanneen buusaa gonfaa ispoortii fi kanneen biroo irratti hidha'uun uummanni akka malee rakkataa jira jechuudhaan naannoo magaalaa Finfinnee irra fageenya muraasa kan argamtu magaalaa Shaggar irraa ergaan dabarfames kanuma fe'umsa. Magaalaa guddoo Oromiyaa kan taate fageenya Finfinnee irraa muraasa irratti argamtu Adaamaanis rakkoo kanaaf saaxilamtee jirti. Magaalaan guddoon handhuura Oromiyaatti aantee lammaffaa irra argamtuu fi magaalota biyyattiin qabdu keessaa galii guddaa galchuudhaan sadarkaa gaarii kan argamtu magaalaa Adaamaas lakkoofsa 2 irra mul'atti. Kan lafa baadiyyaa qofaa miti kan magaalaa Adaamaa lafa seera qabeessa yookaan kaartaa baafachuuf gar malee ulfaatee jira jedhama. Kaartaa fudhachuuf yoo xiqqaate qarshii 3,000 kafalaa turre noof kolchaasiniin jecha yoo xiqqaate qarshii 30,000 kafalaa turre hanga garuu qarshii 50,000 kafalaa jirra jechuudhaan yaada isaanii dabarsatanii jiran. Kanaafuu yaadni amman tanatti Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaatiin mul'achaa jiru rakkoon hammaachuu gidirsaan kallattiilee adda addaatiin qaama mootummaa dee'oo godhachuudhaan Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaatiin miidhamni lammiilee biyyattii heddummaataa jira jedhu. Keessaayyuu magaalaa Adaamaa keessatti yeroo ammaa 125 kan ture 130tti ol guddataa ture jira jedha. Haaluma kana fakkaatuun kibba bahaa Oromiyaa kan taate sirna gadaa Oromoo fi Oromiyaaf gumaachite Boorannis lakkoofsa irratti argamuuf dirqamte jirti. Boorannis yeroo ammaa kana gibirri lafa magaalaa yeroo ammaa kana duraan kan kaaree
kan kaaree 200 kafalaa turre amma dachaan dhufee jira jedhani birrii 3,000 hanga 4,000 kafalaa jirra jedhu keessumaa naannoo godina Booranaatti wanti kun akkam seerumaa jechuudhaan bifa gaafiitinis gaafatanii jiran rakkoon isaa sababii Oromoon kibbaba Oromiyaadhaa horsiisee bulaa ta'uun isaa parsantii 85 ol akka ta'e seenaaleen hedduun ni mul'isu eeyangaa horsiisee bulaan kun maal hojjateetiin gibira kana kafala kan jedhus gaafii jiddu galeessummaan hawaasni naannichaa gaafataa jiran keessaa isa tokkodha. Guyyaa irraa keessatti komiileen hedduun kan mul'achaa ture kibbaba Oromiyaa keessaa Harargeen ishee takkadha lakkoofsa 4 irratti dhimma magaalaatiinis wal qabatee baadiyyaa qofaa miti magaalaan Harargee rakkoo keessa jiraachuu dhugoomfattee jirti lafa qonnaa qofa osoo hin taane mana jireenyaa irratti illee akkasuma mana bara darbe qarshii 721 kafalaa turre barana 4,644 kafallee jirra Harargee baa wallaahi baasuma addaa fidee deeggarsa garaagaraatiin lubbuun irraa baasee sagaleen nuuf ta'uu keetiif galatoom jechuudhaan Jawaar Mohammadiif ergaa dabarsanii jiran rakkoon dhibdee siyaasaa qocoloo Itoophiyaa keessa mul'ateen uummanni Oromoo guddaan miidhamaa jira baadiyyaa hanga magaalaatti yeroodhaan yerootti qaala'insi jireenyaa mul'achuun uummanni keenya rakkoolee adda addaatiif saaxilamee jira jedhu rakkoon takaroo kana kaabineen gandoota keessaa ofii jiraachuuf qofa saba isaanii irraanfatanii jiranii saba keessaa bayan irraa dugda galfatanii jiran jedhu heera biyyattiitiin alatti kafaltilee adda addaa kallattilee adda addaatiin aangootti fayyadamuudhaan saba keessaa bayan miidhaa jiranii kanaaf qaamni dhimmi ilaalu gadi fageenyaa waan kana yoo furmaatan kennine komiin hawaasaa yeroodhaan yerootti dabalaa jira mee magaalaa isin keessa jirtanitti barana gibirri kafaltiin garagaraa kan bara darbeerraa yoo wal bira qabamu hangam dabalee jira kan jedhu Jawaar Mohammad yaada isaa kan xumuraa irrattis barreessuudhaaf dirqame jira koomantiileen hedduunis barreeffamanii jiran yeroo ammaa kanatti rakkoon Oromiyaa keessa mul'achaa jirtu baadiyyaa qofaa miti magaalaadha amma baadiyyaatti kan jedhanis hedduudha yengaa kanumarra dhaabbachuun hayyuun xiinxalaan gaafa Afrikaa obbo Jawaar Mohammadis mee iddoo jirtanitti haalli gibira magaalaa keessanii maal fakkaata jechuudhaan yaada rimeessaa balbala banee dhiisee jira hundi keessanuu warroonni koomentii adda addaa barreessaa turtan akkasumas keessan dabarfachaa jirtan saba keenyaaf haa jiraannu dhugaa saba keenyaaf haa dhaabbannu heerraa fi seerri biyyattii haa jabaatu kanaaf namoonni atakaroo adda addaa aangootti fayyadamuun saba keessaa baan irraanfatan dhaabbatanii of ilaaluu qaban jechuudhaan sagantaa keenyarraa asirratti goolabuudhaan kan isin wajjin ture maddoolaawwi miidiyaarraa falmataa rorootii waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaa keenya asirra goolabuuf dirqamne jirra.